Bakka jirtanitti dhagaan keenya sinaa ga'u kabajamoo daawwattoota sagalee showuu yooyyaa nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa odeessa oolmaa waraana bilisummaa Oromoof akkasumas haala yeroo irratti gabaasaa bal'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga maayii qophii keenyaatti akkan waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya an beenyaa gammadaati. Akkuma seentaniin fuula YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Yoo subscribe gootan isinuma fayyada. Odeessa nuti guyyaa guutuu bakka garaagaraa irraa odeeffanne qulqulluusaa qabatamaa isin biraan geenyu. Akka nuti odeessa kana gadhiifneen battalumaan isin bira ga'e mallattoo isiniif kenna. Kanaaf subscribe godha gatii baasii tokkollee hin qabdanu. Sima belu ciro san guyyaa batiin kamne guyyaa jira awwaalan boomuchaa batiin kamne walda gabreerraa gurra mure jaammuchaa waa batiin damne way walde baanan sunis laal gowwaa hambaan kamne way muceen baanan sunis laal mataa qaaman kamne tana hundaan harkaa tana hundaan dhagaya lammii tooyaa Oromo tanaaf diinaa wajjin garaa waliif fayyaanuu kamne. Odeessa keenya guyyaa har'aa keessatti kanneen laallu keessaa Koloneel Abiy Ahmad muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad akkasumas Oromiyaa irraa immoo Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaatiin kan hoogganamu qorannoon buufata waraanaa Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii geggeessuudhaaf qophaa'ee 11 adda bahee jira. Kanneen keessaa Naqamtee, Amboo, Dambidolloo, Begii, Bulee Horaa, Moyaalee, Mi'eessoo, Booset, Salaalee, Kuyyuu kana malee bakkoonni biroo illee jiru. Warreen maqaa armaan olitti isinii caqasee opereeshinii bal'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan geggeessuudhaaf mariin araaraa jedhamaa ture soba fakkeessaadha. Waan qabatamaa odeeffannoo qabatamaa nu qaqqabe isin biraan gahaa jirra. Buufata waraanaa gurguddaa kallattii irra qubatanii opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuu danda'an 11 adda baafatanii jiru. Qorannoo geggeeffamaa ture kana kan baatii lamaaf hojjetaa turan Jeneraal Haayiluu Gonfaafaati. Jeneraal Haayiluu Gonfaaf warra isa waliin jiran akkasumas raayyaa ittisa biyyaa irraa, poolisii humna addaa Oromiyaa irraa, poolisii iddilee irraa qaamota nageenyaa garaagaraa dhimmi isaa ilaallatu walitti dhufuun Oromiyaa irraa kan bakka bu'e Jeneraal Haayiluu Gonfaati. Warra kanatu walitti dhufee bakka kanarra waraanni raayyaan ittisa biyyaa yoo qubate opereeshinii geggeessuuf itti milkaa'uu danda'a. Bakka kana yoo qubate anjataaf kan jedhu bakka 11 adda baafatanii jiru. Sadarkaa jalqabaa irratti poolisii humna addaa naannolee jiran kana guutummaatti ergaa diiganii booda caasaa isaanii gara raayyaa ittisa biyyaatti fiduun humna isaanii jabeeffatanii guutummaan fuula isaanii gara waraana bilisummaa Oromootti geggeessuudhaaf. Lolliif opereeshiniin geggeeffamu kun immoo yeroo dhiyootti eegala. Amma Abiy Ahmad humna isaa jabeeffataa jira. Poolisii naannolee jedhamanii humna addaa naannolee jedhamanii ijaaramanii jiran kana guutummaa isaanii gara raayyaa ittisa biyyaatti ergaa fidee booda humna isaa kana jabeeffatee caasaa tokkoon bifa tokkoon luuccaa tokkoon waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii geggeessuudhaaf tilmaama gaaga'umsa, jeequmsa, miidhaa, gudeeddii ilmaan Oromoo irratti qaqqabuudhaaf jiru tilmaamuun gamanumaan nama rakkisu. Bineensoleen poolisii humna addaa Amaaraa dhufanii raayyaa ittisa biyyaatti dabalaman warri bineensi gama sana ta'anii Oromoo irratti dhaadataa turan har'a immoo dhufanii raayyaa ittisa biyyaatti makalaakiyaatti makamanii humna isaanii duraanuu keessatti guddaa qabanitti gaafa dabalaman Oromiyaa keessatti nama meeqarraa mataa facaasuuf akka deeman, namni nagaan meeqa akka ajjeefamu, meeqa akka gudeedaman rakkoo hamaa ulfaata kan Tigraay keessatti ta'e caalaa daran isaatu Oromiyaa keessatti ta'uudha. Kanaaf odeeffannoo nuti arganne isiniin gahaa jirru kun odeeffannoo qabatamaadha. Waan kana bor ijaan argitanii gurraan dhageessanii ragaa ba'uuf jirtu. Waan kijibaa isinitti himne odeeffannoo qabatamaa arganne isinitti himaa jirra.
opereeshinii bal'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuuf bakka waraanaa qubsuma waraanaa bakka nuuf mijata jedhan 11 adda baafatanii jiru. Bakkoota kana adda baafachuu irratti immoo Oromiyaa irraa Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa, Poolisii Federaalaa irraa, Makalaakaa irraa, qaamota nageenyaa irraa walitti dhufuun qorannoo baatii lamaaf ergaa geggeessanii booda bakka kana murteeffatan. Kanaaf Oromoon gamanumaan qophaa'e. Manni sirratti gubachuu dhufaa jira. Loon keessirraa qalamuu dhufaa jira. Loon qofa qalatanii osoo deemanii gaariidha. Ilmaan keessanis qaluuf dhufu. Isin ajjeesuuf dhufu. Qe'ee Oromoo balleessuuf dhufu. Kan Tigraay keessatti ta'e dachaa isaatu Oromiyaa keessatti ta'uudhaaf. Humna waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiifna jedhanii muratanii ka'anii jiru. Wanti araara jedhamaa ture sun soba. Yeroo opereeshinii kana geggeessan immoo warra daandii irraa qabanii hidhan, warra kanaan dura miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii shakkanii qaban, warra ofumaa leenjisanii bosona ka'an, warra mooraa Ursoof xollaayitti walitti qabanii jiran, warra kana immoo waraana bilisummaa Oromootu booji'amanii, waraana bilisummaa Oromootu karaa nagaan mootummaatti harka kennate jedhanii propagandaan biraas hojjetamuudhaaf viidiyoolee garaagaraa qopheeffataa jiru. Maddeen amanamaa irraa odeeffannoo qabatamaa nu bira ga'e isin biraan gahaa jirra. Kanaaf Oromoon kaabaa, kibbaa, bahaa, dhiyaa waan hamtuu sitti dhufaa jiru kana dursitee qolachuudhaaf qophaa'e. Waraana kee bira dhaabbadhu. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessi. Qabsaa'ota haqaa kana bira dhaabbatanii kan roorroo manatti nutti dhufe kan ofirraa ittisan yeroon isaa amma. Wanti hamaan qe'ee Oromootti dhufaa akka jiru akka hubattan, akka dursitanii hubattan isinitti himnee jirra. Waanan amma isinitti hime kana immoo isinuu ijaan arguuf deemtu, gurraan dhaga'uuf deemtu. Kanaaf dursinee haa qophoofnu. Jeneraalonni opereeshinii kana geggeessanuus jeneraalonni olaanaan 6 filatamanii jiru. Jeneraalota kana keessa 1 Oromoodha, 3 Amaaraadha. Opereeshinii geggeessan kana keessa 2 ammoo naannoo kibbaa irraati, 1 sabaan kafaadha, 1 immoo sidaamaadha. Jeneraalota opereeshinii kana geggeessanullee 6 muudanii jiru jechuudha. Odeessa keenya itti aanuun guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dhaamsa garaagaraa dabarfataa turanii, dhaamsa kanas isiniin gahaa turre. Kanneen keessaa immoo dhaamsa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ganna 30 kanaaf qawwee isaanii osoo hin buufatin falmaarra jiran ammallee uummata Oromootiif dhaamsa dabarsaa jiru. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo dungoo taane, shaamaa taane, baqnee Oromoodhaaf baquu barbaanna. Uummata keenyaaf riqicha taane ceesisuu barbaanna. Uummati keenya nurra dhiiga keenya dhangala'eerra, lafee keenya cabeerra tarkaanfatee bilisummaa akka inni argu godhuudhaaf qabsootti jirra jedhu. Abbootiin keenya qabsaa'onni angafaa bara dukkanaa, bara hamtuu sana, bara walqunnamtiin hin turre keessa miillaan gaara mul'ataa irraa bahanii hanga lixa Oromiyaatti, hanga Moqdishootti, hanga Yamanitti, giddugaleessarraa hanga bahaatti, baarraa hanga kibbaatti, hanga kibba baha Oromiyaatti miillaan dhaamsallee waliif dabarsaa turan. Bara qunnamtiin hin turre xalayaa barreessuudhaan dhaamsa waliif dabarsaa turan. Galfata abbootii keenya bara dukkanaa sana keessa darbee dhufee har'a nu dhaqqabe kan ammoo dhaloonni bakkatti godhuun, galmatti godhuun, bilisummaan goolabuun yeroon isaa amma jedha. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun mee caqasaa. Guyyaa ebilaa kanarratti uummanni Oromoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo silaafuu akeekaa fi kaayoos qaba, sagantaa siyaasaa qaba, heera qaba, hooggansa qaba, hooggansa maleeyyiillee miti. Karaa kanarratti hooggansa isaatiin socho'aa akeekatti socho'uu qaba, dirqamni itti kennama gubbaa hanga jalatti tartiiba caaseffama caasaa dhaabaatiin dirqamni itti kennama. Karaa kanaan dirqama isaa raawwachaa qabsoo isaa itti fufa. Waraanni bilisummaa Oromoo ebila 15
yaadachaa murannoo qabsurra qabu jabeeffachaa murannoonni qabsurra qabu bara qunnamtiin hawaasni wal qunnamuun Oromoo wal qunnamuu hin dandeenye bara rakkisaa keessatti bara qunnamtiin akkanam babal'atin bara namni wal keessa socho'uu hin dandeenye bara haalli aanjaa wal keessa socho'uu fi uummanni wal argachuuf Oromoon akkuma Oromootti gosoonni lafaaf keessa babal'atanii jiran Oromoon laf bal'oora jiraate wal qunnamuu hin dandeenye bara san keessatti iyyuu hoggansi waraana bilisummaa Oromoo erga akeeka kaayoo waraana bilisummaa Oromoo kana gad dhaabanii mataa Oromoo walitti qabanii dhaaba tokko jalatti hiriirsanii qabsoo geggeessanii karaa rakkisa karaa miilaan daandii meeqa keessa dabaabanii karaa xalayaatiin karaa namni barreeffamaa afaan Oromootiin barachuu hin dandeenye keessa qabsoo jalqaban har'a garuu nu dhaloonni amma jiru afaan Oromootiin barachuu bira dabaree seenaa kennayyuu isa guddaa isaa ta'u xiqqaa isaa ta'u argannee dubbifnee barachuu dandeenye jira kanar dhaabannee murannoodhaan jajjabaannee waraana bilisummaa xumuratti godhuuf uummata Oromoo kaafe dammaqsinee barsiifannee qabsoo keenya kana hormaata guddifnee akka akeeka bakka cufatti wal geenne kutaa Oromiyaa guutuu wal geenne xumura qabsoo keenya godhannu isinii dhaaman jedhu. Amaana galfata abbootii keenya irraa fuune nuti ammoo galmaan geenya jedhama. Kana malee miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture qabamee hidhame ganna 5 ergaa hidhamee booda mana hidhaatii bahe ammas miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e nama isin viidiyoo isaa argaa jirtan kana. Namni kun maqaan isaa Addisuu Mikiree yookaan Ibsaa Mikiree jedhama. Mana hidhaa Qaallittiitti wal beeknaa ture. Galmee obbo Baqqalaa Garbaa faaratti himatamee mana murtii dhiyaataa ture. Qaallittii zoonii tokko keessatti mana hidhaa keessatti jaala koo kana wajjin wal beekna. Osoo inni mana hidhaa jiru immoo kan dirree irratti wal jaallatan biyyatti wal beekan dirree qabsoorra waliin turan kaadhimaan isaa tokko jaalallee isaa tokko immoo isin lafaanillee lammummaanillee Itoophiyaa miti Oromoo Keeniyaati warra buutiyyeeti isinillee qabamtee mana hidhaa dhufte mana murtii federaalaa dhaddacha tokkoffaa gaafa dhiyaatan waltajjii irratti wal argan inni galmee obbo Baqqalaa Garbaafaatti himatame isinillee dhuftee galmeedhuma sana irratti dabalamtee himatamtee isa waliin mana murtii dhiyaatan. Dhufanii waltajjii tokko irratti wal argan warri kalee dirree qabsoo waliin turan kunis qabamee mana hidhaa bu'e isinis Keeniyaa keessa basaastotaan qabamtee mana hidhaa buute lamman isaanii waltajjiitti wal argan har'a immoo isinis mana hidhaatii baate innis mana hidhaatii bahe dirree qabsootti deebi'anii waliin weellisaa jiru deebi'anii wal argan mee viidiyoo kana daawwadhaa. Saawonni kalee qabsoo sabaarraa kufanii woboo dhageeffadhu dhaamsa salaamanii jallaan qabsoo kufan dhaamsa nu dhaamatee gumaa keenya baasa diina lolaa jettee gumaa keenya baasa diina lolaa jettee maallaa meegaa jaallatee saba qoricha maallaa meegaa jaallannaa jabeessaa ilma koo tokkicha maallaa meegaa jaallatee qofaa fakufu maallaa meegaa qoodanii na qabu bombii konaa gubu maallaa meegaa jaatu bongaa fakuftee maallaan teegaa boontee cirrifattee ancuuf diina turte. Har'a dirree qabsootti deebi'anii lamman isaanii qawwee hidhatanii waliin falmaa jiru. Jireenyi Oromoo kana qabdi. Dirree keessaa qabamanii mana hidhaa bu'an. Mana hidhaatii bahanii ammas dirreetti deebi'an. Dargaggoo isin argitan kun waggaa 5 hidhamee ka'e dirree qabsootti deebi'an. Isaan durallee umurii isaa daa'imummaa xiqqaadhaan magaalaa Moyaalee keessaa maatii isaa biraa bahee dirree qabsoo seene. Isee kana malee kanneen lammummaa Keeniyaa qaban miseensa waraana bilisummaa Oromoo turan mana hidhaa turan kanneen akka Hawwaa Waaqoofaa turan jarri kun Itoophiyaadhuma waan jedhamtu kanan beekan Keeniyaa keessa dhalatanii guddatan garuu Oromoo waan ta'aniif miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'anii bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa turan kan akka Haaji Nuuree sooressa Oromoo lammummaa Keeniyaa qabu sababa Oromoo ta'e qofaaf Keeniyaa keessatti wayyaaneen ajjeefamee ture. Inni kun bar Itoophiyaa jedhamtu kana takkaa keessa jitee hin beeku Oromiyaa keessa jitee hin beeku Oromoodha lammii Keeniyaati garuu bilisummaan Oromiyaa anaaf wabii kooti bilisummaa kooti jedhee sababa inni deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif godhu wayyaaneen nama itti bittee Keeniyaa keessatti rasaasaan tumtee ajjeesifte. Ilmaan isaa cufti har'a dirree qabsoo keessa jiru. Har'a guyyaa 15 guyyaa gootota Oromooti. Sirrii ammoo guyyaan 15
Nundurallee kabajamaa yaadatamaa akkuma dhufee arras nu dhaqqabee nuti sarrallee guyyaa kabajaa yaadachaas itti gammadaas waan darbeellee itti gaddaas silaas qabsaa ta'ee qabsaan hin kufni hin jiru kan wareegamni hin jiru kan kufisnis hin jiru haa ta'u garuu akkuma ta'u ta'e nuutarra gammanneellee lafin dhiinnu gaddineellee of hin dhiphisnu guyyaan eebbi 15 akka duraanii gootuwwan yookaan qondaalotii waraan bilisummaa Oromoo akkanumas dhaabaa baa'oo qondaalota gurguddoo ta'an eebbi 15 kan darbirratti ka waggoota sun keessatti amantaan gargar hin baan jedhanii gaaf goototii Oromoo nami 10 bakka tokkotti dhume gaafasi asiyaasillee warra gam kanallee nami hoti baay'ee yookaan warreen jaallan baay'een dhumtee akkasuma wareegamaa qabsoo har'a nu dhaalchiste. Hundumaafu mee akka Oromoottoo nuti shamarreen Oromoo dirree qabsoora jirtu kanaafu maal godhuu qabna? Qabsoon hadhooftuudha. Hadhooftuu kana irratti immoo daran shamarran irratti hadhooftuudha. Dhibee uumamaa ofirraa qabu. Kana hunda dandamatanii keessa darbanii qawwee baatanii har'allee bilisummaa uummata isaaniitiif qabsaa jiru. Obboleettii keenya kana dirree qabsoo irraa falmaa jirtuuf nutoo waan dhibee uumamaatiin irra jiru furuudhaafillee maal godhaafii jirra. Moodesiidhumallee bitanii obboleettii keenya kanaan qaqqabsiisuun gumaacha qabsoo godhuudha. Barmuciyyoon kun moodesiidhumallee argattee dirree qabsoo irratti hin fayyadamtu. Buna tokko dhaabbattee achirraa firii isaa fuutee hin gurgurtu. Jimaa tokko mana boruu dhaabbattee irraa fuutee hin gurgurattu. Gurgurattee ittiin moodesiillee bitachuu hin dandeessu. Aniif isin ilmaan Oromoo addunyaa mararra jiru, kan Awurooppaa jiru, Kaanaadaa jiru, Ameerikaa jiru ammoo shamarran keenya warra akkana dirree qabsoo irratti lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne Oromoof kennaniif falmaa jiran kan ammoo moodesiillee itti bituun dirqama keenya. Kophee itti bituun, nyaachisuun, rasaasa irraa hir'ate itti guutuun dirqama Oromoo hunda keenyaati. Mee imaajini yaada dhibee uumamaa shamarreen qabdu irratti dabalatee hadhaa qabsoon qabu. Warra kana bira dhaabbachuun dirqama Oromoo hundaati. Jechoota safuun eegganne yoon dubbadhe dhiifama naa godhaa. Egaa akkanumatti adda baasanii yoo nama keenyatti mammalee nama keenyaaf hin galu. Kanumaaf akkana adda baafne dubbanne. Odeessa keenyatti aanuun ammoo poolisiin humna addaa Amaaraa Maqdallaa Ambaa jedhamu birgeediin Maqdallaa Ambaa jedhamu hidhannoo isaanii lafa kaa'uun guutummaan mootummaatti harka kennatanii gara mooraa galanii jiru. Mee viidiyoo kana ጨቀሳ ተኛ እንደሆነ የገለጹት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መቅደላ አምባ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አማረ ጌታነህ ውህደቱ የክልሉን ሕዝብ ከስጋት ነፃ የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል። ሀገር እንደማዳን ይሄ ውህደት ትክክል ነው ብለን እናምናለን። በመጀመሪያ ሳይገባ እኛም አመራሮቹም ሌሎችም ተከራክረን ነበር። አሁን ከጦሩ ጋር ተማምነናል። ወደ ክልሉ ነው የመጣው፣ ወደ መከላከያ ነው የሄደው፣ ወደ ፌደራል ተቋማት ነው የሄደው። ወደ እነዚህ ተቋማት ማለት ለሀገራዊ ፋይዳው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አንደኛ በአንድ ሀገር አንድ አይነት ሚሊተሪ ያለው ብርጌዲን Maqdallaa Ambaa jedhamu kuni hidhannoo isaa lafa kaa'anii fudhannee waan mootummaan jedhee carraa mootummaan nuuban itti fayyadamuudhaaf tole jennee fudhannee qawwee keenya lafa keenye waan gara mootummaan nu ramadeetti bobbaana jedhan. Kana malee sagalee iccitii faannoon immoo waliin mari'ataa turan keessatti sagalee isin dhageessu jira. Namni tokko qawwee 9 mana keessaa qaba jedhanii faannoon waliin mari'ataa turan. Har'a poolisiin humna addaa Amaaraa qawwee hidhatee jiru, kilaashii hidhatee jiru lafa kaa'ee mootummaatti kennu malee ummanni Amaaraa ammallee hidhannu akkuma qabutti jira. Warra caasaa mootummaa keessa jirantu qawwee isaa lafa kaa'an malee hawaasni namni qawwee manaa dhabe hin jiru. Mee sagalee kana dhaggeeffadhaa. ፍታኝ እንግዲህ ምን ታደርግልኛለህ ነው አለች። ስለዚህ አሁን ማን ነው ምን ጠይቀው? አንድ ሰው እኮ 9 መሳሪያ ያዘ ሰው አለ። እኔ ማቀው ማለት ነው። ይሄ ወይ ነው ኃይል በጀግንነት ማንም ገብቶ ያገኘው መሳሪያ 3 መሳሪያ አግኝቷል። ይሄ ልጅ ጎብዬ ላይ ማለት ነው። የሉም ነበር እንደ 4 መከላከያ ካምበራ የሉም ቆይ እነዛ መከላከያ ማን ነው ወሰዳቸው? ስም እየጠቀሰ አለቃ ስም ጥቀስ። ያሲን ዑመር
በቃ እንደሱ ያልተናገረ የኃይል መሳሪያ ያሲን ዑመር ለወንድሞቹ አሳጥቷል። የኔን መሳሪያ ወስዶታል። ሁለት መሳሪያ ኃይል ነፍቶ akkanatti qawwee sagal namni tokko mana keessa akka qabu afaan isaatiin dubbatan. Mootummaan yoo dhugaa biyya kanaaf nageenyi akka jiraatu nageenyi uummataa biyyattii guutummaatti akka mirkanaa'u yoo barbaade ergaa poolisii humna addaa Amaaraa irraa qawwee hidhannoo lafa keessee booda opereeshinii manatti deemuun uummata irraallee qawwee hiikkachiisuu qaba. Kana malee nagaan uummataa nagaan biyyatti mirkanaa'uu hin danda'u. Kanaaf uummanni ammallee hidhannoo isaa fuulduratti mul'atu kennu malee mana keessa dachaadhaan kuufatee jira. Yoo xiqqaate naannoo Amaaraa keessa nama miiliyoona tokko tuqaa tokkotu qawwee hidhatee jira. Kabiraatu viidiyoo tokkoon immoo qaba. Namni kun faarfataa Darajjee Kabbadee jedhama. Nama hordoftoota amantaa Pirotestaansii biratti nama dhageettii guddaa qabu, nama baay'ee jaallatanudha. Hangafa abbootii amantaa Pirotestaansii warra jedhamanii maqaa waaman keessaas nama tokko. Hordoftoota amantaa Pirotestaansii itti bilbilee seenaa nama kana hedduu irraa odeeffadheera. Namni kun maal jedha? Faannoo kanaan dura abdannee ture. Poolisii humna addaa Amaaraa abdannee ture. Wallaggatti bobba'anii abaa'oo shanee irra qawwee hiiku. Tigraayin barbadeessanii booda abaa'oo shanee irra qawwee hiiku jennee abdannu irra ofiifuu hidhannoo isaanii lafa kaa'anii bakka yaannee dhabne jedhee aaree dubbata. namni kun bar abbaa amantaati. ተስፋ አድርገናቸው የነበሩ በቃ ሄደው ኦነግ ሸኔንና ኦነግን ልክ ያገባሉ ይፋለማሉ ብለን ስንጠብቃቸው የነበሩ እነፋኖ አፈናው በተጀመረ ጊዜ ግማሹ ከዚህ ይያዛል፣ ግማሹ ከዛ እንደ በግ ይነዱታል፣ ግማሹ ሮጦ ተደብቋል። ያ ፎቶግራፍና ጠመንጃ ተሸክሞ በየጊዜው ይልክልን የነበረ እነ ኦነግ ሸኔን ፍለፊት ይገጥማል ብለን ስንፎክርበት የነበረ ያ ከክልሉ ውጪ ያለውን አማራም እዛ ድረስ ሄዶ በመዋጋት ያድናል ብለን የነበረ ሚሊሺያ፣ አማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖ no call no show. Wantan video kana fidee fi inni ortodoksii keessa jirus, inni musliima keessa jirus, inni protestaansii keessa jirus hundumti isaanii ilaalchi isaanii tokko garaagarummaa tokko hin qaban. Faannoo nuti abaa'oo shaneellee dhaqee balleessu jennu hidhannoo isaanii lafa kaa'an jedhee akkatti bahee miidiyaa gubbaa dubbata. Namni kun Finfinnee keessaa gamoo beekamaa mana daldalaa adda addaa nama qabudha. Faarfataa Darajjee Kabbadee jedhama. Odeessa kiyyatti aanuun ammoo lafti qonnaa Abbaa Tsaayyee karaa daangaa Matammaatiin argamu, daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa karaa Matammaatiin argamu yeroo Abiy Ahmad gara aangootti dhufuu lafa qonnaa Abbaa Tsaayyee kana irraa ari'atanii abbootiin qabeenyaa Amaaraa lafa sana fudhatanii turanii torban kana keessa ammoo naannoo Amaaraa keessatti jeequmsa ka'ee ture irratti sababeeffachuun loltoonni Sudaanii gara lafa qonnaa kanatti seenuun lafti qonnaa kun Laaleeboo jedhama. Guutummaatti humni waraanaa Sudaan qabatanii jiru. Guyyaa lama durallee isinii gabaasaa turre. Yohaannis Matammaa irraa kiiloomeetira muraasatti kan argamtu. Lafti kun gara daangaa Tigraayitti kan siqtu. Garuu bulchiinsa naannoo Amaaraa jala kan jirtu kanaan dura Abbaa Tsaayyeetu irra qotataa ture. Lafa saliixiif mishingaa oomisha guddaa kennudha. Lafa oomisha guddaa galii guddaan irraa argamudha. Lafa kana yeroo qeerroon Oromoo wayyaane ariitee Maqaleetti galchite finxaaleeyyiin Amaaraa koloneel Admaasuu namni jedhamu hojjettoota Abbaa Tsaayyee irraa ari'ee ofii qabate. Lola torban darbe keessa jeequmsa uumameen ammoo humni waraanaa Sudaan lafti kun humnaan irraa fudhatame jedhanii lafa qonnaa koloneel Admaasuu irra oomishaa ture guutummaatti qabeenyaan achi qabu barbadeessanii lafa kana to'atanii jiru. Lafti kun Laaleeboo jedhamti bakkisi. Odeessa kiyya kadhumaatiin achuma gara Sudaanittan darbaa. Lolli Sudaan keessatti adeemaa jiru hedduu jabaatee ulfaatee adeemaa jira. Jeneraal Mahammad Hamadaa Dagaaloo kan jedhamu
poolisii humna addaa humna furgaatu jedhamee Sudaan keessatti waamamu kan hoogganu Jeneraal Mahammad Hamada Dagalo ergaa mootummaa irratti fincilee bubbulee jira. Haa ta'u malee lola guyyaa dheengaddaa eegaleen lammiileen biyyattii hedduun miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Jeneraalli kun maqaa Masoo Hamiite jedhamuun beekama. Abbaa qabeenyaa beekamaadha. Sooressa guddaadha. Nama albuuda warqee gabaa addunyaatiif dhiyeessuun beekamaadha. Nama warshaa warqee guddaa biyya Sudaan keessaa qabu abbaa qabeenyaa beekamaa ta'e kan Sudaaniiti. Deebi'ellee ajajaa humna addaa Sudaanii jedhaman kan RSF jedhamee warra waamamu kana kan hoogganudha. Jeneraal Mahammad Hamada Dagalo yookaan Hamiite jedhamee beekamu kun qunnamtii waraanaa bakkoota garaagaraa hedduu irraa qaba. Namni kun sheexana isa akka Isaayyaas Afwerqi. Kanaan dura Yaman keessatti yeroo lolli geggeeffame waraana humna addaa Sudaan jedhamu kan humna furgaatu Sudaan jedhamu kan 40,000 gara Eertiriyaatti ergee Eertiriyaa irraan gara Mukallaa jedhamutti bobbaasee warra sanaa qabatee jiru warra Yaman warra Huutii waliin nama wal lolaa ture. Nama lolchiisaa ture. Humna waraanaa Sudaan 40,000 Eertiraa irraan Mukallaa bakka jedhamutti bobbaasee kan lolchiisaa ture. Sababa lola kana irratti hirmaateef ammoo mootummaa Saudiif United Arab Emirates maallaqni guddaan meeshaan waraanaa ammayyaa hedduun kennameefi daran akka inni Sudaan keessatti of jabeessu godhame. Galaana Diimaa Eertiriyaa kaasee hanga dhaqee Masriin ga'utti bobbaa Galaana Diimaa kan guutummaatti qabatee kan jirullee waraana humna furgaatu Sudaan kan warra RSF jedhaman kan. Jarri kun daldala meeshaa waraanaa guddaa achirra dabarsaa turan. Maallaqa guddaa birrii guddaa mootummaa Saudiif United Arab Emirates irraa argataniin sababa Yaman keessatti lolaniif maallaqa guddaa biyyoota kana lamman irraa argatan. Maallaqa argatan kanaan immoo meeshaa ammayyaa hedduu dabbaaba kanneen jedhaman kan hedduu isaanii gara Sudaanitti galfatanii humna isaanii daran jabeeffatan. Jarri kun kan hundaa'an bara 2013 kan hundeesse Al-Bashir. Sababii inni hundeesse ammoo eegdota warra Arabaa jedhe warra Jaanjawid. Yeroo Daarfur keessatti lolli adeemaa ture lola hamaa irratti gaggeessaa warri turan qeeb qabeenya irra nama buqqisaa turan warra kana. Warra humna furgaatu Sudaan jedhaman RSF kana. Bara 2021 ammoo fonqolchi mootummaa yeroo gaggeeffamu uummata waliin ta'uudhaan fonqolcha gaggeessan. Mootummaa Sudaan amma jiru kana waliin marii gaggeessaa turan marii siyaasaa. Mootummaan Sudaan waggaa 2 gidduutti humni hidhatee jiru kun gara raayyaa ittisa biyyattii makalaakaa Sudaanitti akka makaman yaada dhiyeesse. Jarri ammoo yoo xiqqaate waggaa 10 booda gara raayyaa ittisa biyyattiitti makamna. Haganatti gonkuma qawwee keenya lafan keenyu waraana mootummaattis makannu adduma baanee jiraanna jedhanii didan. Yaada kanarratti walii galuu dhabuudhaan jeequmsa guddaatu ka'aa ture. Wal dhabaa turan, wal gaarreeffannan guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa adeemaa turan. Deebi'ee humni furgaatu RSF kan Sudaan kun Liibiyaa keessatti lola gaggeeffame irratti illee Jeneraal Abdurrahmaan kan jedhamu waraana hanga 5,000 qabatee Liibiyaa keessatti illee lolaa ture. Yaman dhufee lolee Liibiyaa keessa dhaqee lole. Jara kana duuba kan taa'e immoo leenjii waraanaaf siyaasaa kennaafii ture immoo Isaayyaas Afwerqi. Isaayyaas Afwerqi keessaan immoo kallatti jarri walitti hidhatan warra Rashaayidaa jedhaman. Warri Rashaayidaa kun Liibiyaa keessa jiru, Sudaan keessa jiru, Eertiriyaa keessa jiru. Jarri kun gosa tokko. Dur hundeen isaanii warra Filisxeem irraa dhufanidha. Baraa Saaraa kana keessatti kalee namarraa baafatan nama gurguranidha. Warri Rashaayidaa kun Isaayyaas Afwerqi jara kana wajjin walitti hidhatee jara kana keessa harka galfatee jira. Amma finxaaleeyyiin Amaaraa immoo maal yaadu? Isaayyaas Afwerqiif warri humna furgaatu Sudaan kun waan walitti dhufeenya gaarii qabaniif nullee achirraan hixannee meeshaa waraanaa guddaa arganna. Meeshaa waraanaa guddaa arganne biyya kanallee to'annee bulchuu dandeenya kan jedhu abjuu fagoo Nazaaraa fagoodhaan ilaalamu
as butanii ilaalanii tilmaamataa jiru. Kanaaf miidiyaa hawaasummaa kanarraa dibbeedhaa jiru. Isaayyaas irraan tarkaanfatanii warra sanatti harka naqachuu achirraan immoo meeshaa argatanii dhufanii mootummaa ta'u kaalkuleeshinii karaa dheeraa geessu irra eeggataa jiru. Kabajamoo daawwattoota Sagalee Showuu odeessan guyyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhe asirratti goolabeen jira. Kan isin faana ture Anabeenyaa Gammadaati. Sagantaa keenya guyyaa boriitiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Fuula YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa.